yeroo marsaan laguu keessan sirriitti dhufu garmalee baay'isee sin dhukkuba taanaan kana jechuun antiipeenii yookaan maastaayishaa isa jennu hamma marsaan laguu keessan sin jalqabee amma dhumaatti sin fudhachisa taanaan qoricha kana malee socho'uu hin dandeessan taanaan. Dabalataan immoo yeroo mana fincaanii deemtanii fincaa'uu barbaaddan yeroo bobbaaf teessan dhukkubbii gadi sin waraanuu wa'ii sin dhukkuba taanaan. Akkasumas garaan keessan afuufamuu yookaan immoo bokkokuu ta'a taanaan. Dabalataan immoo gogiinsa yookaan garaa baasaa qabdu taanaan. Osoo marsaan laguun keessan siniin jalqabin guyyaa 2 dursee waan akka laguu xiqqoo ishee ofirratti agartu taanaan. Achi guyyaa 2 booda turtan immoo marsaan laguu keessan eegala taanaan. Yeroo walqunnamtii saalaa raawwatan sin dhukkuba taanaan. Egaa mallattoowwan akkasii ofirratti qabdu taanaan gonkummaayyuu ofirratti dhiisuu qabdanii gara mana yaalaa deemuudhaan ilaalamuu qabdu. Mallattoon kun dhibee endometriosis jedhamu nutti agarsiisa waan ta'eef mana yaalaa deemtanii ilaalamuu qabdu. Mallattoo kana ofirratti agartanii calistanii mana taa'uu hin qabdan. An Dr. Salaam Tafariin jedhama. Ogeettii fayyaatii foloo gochuun dagatina galatooma.